mucee amma mucee mormaa gad awwaalaniiti gubbaa dhiichisan jechuudha. Muceen amma mucee gootummaa isaa walda gabree fiyyaame atiis goota akka xiyyaati mee ogguuta akka hoottuu na goggodhu wayin siimaa ijeen jechuudha. Walda gabree wayin aayima jeetti goggodhate gurra isaa qabee qurxum irraa godhee lafattu fedhiiga lafattufnaan fardaa mataa isaarra babbasheessanii dhagaadhaan ajjeesanii jechuudha. Goota akkasii qabna. Goota akkanatti Oromoon dhooyisitii jechuudha. Nama siidaan dhaabbachuuf qabu jara keenya. Nama akkanaati jechuudha. Isaan kun aangoo fi miti akkasii lolanii jaynummaa isaanii biyya isaaniitii fi Oromiyaa abaaboo isaanii irraa dhaalaniif jechuudha. Tana dhaloonni beekuu qaba qubeedhaaf dhaloota qubeetiif dabarsuu qabna jechuudha. Hayyoonni homaa dhooyisa. Maa tokko ol kaasee tokko gaqqaba. Maaliif obarraa faarsee ala gaqqaba? Maaliif ala ol qabee daga gaqqaba? Maali wanni kanaan jirtu nu keessa abaaboon teenya waan akkasii godhaan turre yeroo ammaan tana haqa dhooysuutu jira jechuudha. Saniifuu abaaboon akkanaatun beekamuu qabdi. Dhaloonni qubee beekuu qaba. Siidaan dhaabbachuu namni qabuuf nama akka mucee amma muceetiif yaalii siree nama akka galmoo hormoo sootii jechuudha. Nama akka bal'aa buubaa haqa walii dhooysuun qabdu Oromoon haqa walii himuu qabdi jechuudha.